Sabiyyicha shonkoora qexu Balaayina Aqnaaw waraabessa nama nyaata nyaadhe. Hi, akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Oromoo Books sagalee kitaabaa. Duraan dursee gara YouTube channelii keenyaatti baga nagaan dhuftanii isiniin jecha ani beekaadhaa fi sireesiin keenya akkuma itti fufetti jira. Har'ammoo dabareen barreessaa kitaabaa Balaayina Aqnaawtiin kitaaba barraa'e kitaaba Sabiyyicha Shonkoora Qexu jedhamudha. Oromoo Book irraatiimmoo kitaaba isaa Sabiyyicha Shonkoora Qexu jedhu irraatiimmoo haga ta'e fuudhetaniinan isin dhaggeeffachiisaa dhaggeeffatanii walitti deebina. Bara 1997 ganna irraa kaasee mana eessuma kiyyaa taa'een barachaa ture. Hojii daldalaa kutaa 1 hanga kutaa 8 ittiin barachaa tures sababa kanaan dhiiseera. Haalli kun garuu waggaa 2 caalaa ittiin fufne. Qormaata biyyaalessaa kutaa 10ffaa fudhee guyyoota muraasaa booda waxabajji 22 bara 1999 halkan keessaa naannoo sa'aatii 4:00 anaa fi maatii eessuma kiyyaa gidduutti walitti bu'insi tokko uumame. Maatii waggaa 2 wal danda'uun jiraanne waliin tasuma Israa'eliif Filisxeem walitti taane. Walitti bu'insa kanarratti jechoota darbaanatti dubbatan. Erga isaan akkanatti abdii kutatanii maal baasuuf dhamaraasu jedheen halkanuma sanaan mana isaanii dhiisee bahe. Yeroon ba'u maallaqa birrii 5 hin guunnetu kiisha koo keessa ture. Kan isin dhibu aariif xiiqiin manaa haa ba'u malee yeroo sanatti firri ani beekuu fi sa'aatii sanatti itti baqachuu danda'u naannoo sana hin jiru ture. Wanti ani qabadhee manaa bahe kitaabilee fi barruulee wayita garaan naammaatu walaloo itti katabaa ture qofa. Qabeenyi guddaan ani yeroo sanatti qaba jedhee amanus kanuma ture. Taatee karooraaf yaada kiyya malee tasa na mudate waan ta'eef waan sana booda gochuu qabu hin beeku. Kitaabilee fi barruulee kiyya peestaala kurtuutti qabadhee daandii Adaamaa Boolee irraa asii gad imala eegale. Kan har'arratti na ajaa'ibu huccuu eessumni kiyya naaf bitee fi naaf kennellee akka horii araamuutti ilaalee keessaa filee achumatti gatee ba'uu godha. Gaman itti deemuu qabus waanan beeku miti. Calliseen akka loon irraa badee garuma miilli kiyya na fuudhetti deeme. Hin murteessine malee yaadaan imalli kiyya gama ganda gaaraa ture. Yaadaan yeelalaa osoon deemuu naannoo carqaa carqee jedhamuun beekamu gahe. Naannoo kana hiriyyaa kiyya kan mana barumsaa Goorootti waliin barannetu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanatti namni itti baqachuu danda'u kan sammuu kiyyatti dhufe isa qofa. Sa'aatiin halkan keessaa 5 darbeera. Namni baay'een rafeera. Sagaleen namaan dhaga'amu. Waraabuutu gamaa gamanaa yuusa. Dhaqeen balbala mooraa mana hiriyyaan kiyya itti kireeffate rukkute. Namni dhagahee na jalaa banu hin jiru. Irra deddeebi'ee rukkutus dhagahuu hin dandeenye. Dukkana cimaa nuugii fakkaatu keessa dhaabbadheen balbala rukkuta. Inumaayyuu dhaladhee waan sodaa jedhamu hin beekun ture. Dukkana sana keessa dhaabbadhee wayita sagaleen waraabessaa daddabalee gurra na seenu nan sodaadhe. Tibba sana immoo Adaamaatti waraabessi nama nyaata ture. Kiyyas hireen irbaata waraabuu ta'uuf jedheen nafni na diilallaa'e. Namni balbala naaf banu dhabameera. Bakkan itti deemu biraa hin qabu. Filannoo biraa yaadus bakkin yaade daran fagoodha. Hiriyyaan kiyya Kaasahuun bilbila ni qaba ture. Bilbilee kaasuu nan danda'a ture. Garuu an bilbila hin qabu. Yeroo dheeraan dhaabbadhe. Garuu nama karra naaf banuu nan ijibbaadhe. Du'aan ni dhuufaa jennaan bokoknaan ni dhiisaa jecha jedhu abdadheen dallaarraan utaalee seene. Yoo dubbiin tole hiriyyaa kiyya biran seena. Yoo bade immoo hattu jedhanii natti iyyu. Bineensi alatti na nyaachuurra kanatu fala. Badaaf tolasaa yaadus tolaan naaf oogee omtuu nan dhageenye. Akkasitti seeneen hiriyyaa kiyya bira bule. Egaa erga bulanii buleema jedhama. Ollaan bultee beekaa akkatti bule garuu abbaatu beekaa akkuma jedhamu. Anis halkan walakkaa deemsaaf balbalarra dhaabbachuun dabarsee ergan hiriyyaa kiyya bira seenees rafuu hin dandeenye. Harka duwwaan manaa ba'e. Amboottan galayoon jedhes maallaqa geejjiba kaffaladhu tokko hin qabu. Adaamaas bakkan taa'uu hin qabu.
ka'ee yoon maatiitti himes jeequmsa malee nagaan uumu. Kanaafuu yaadeen waan tokko murteeffadhee bule. Innis hojii humnaa yookaan qansiraa hojjechuu ture. Kanaan dura yeroo ganama namoonni balbala yuunivarsiitii Adaamaarra dhaabbatanii hojii eeggatan waanan argeef anis akkasuma gochuuf murteesse. Mallittiin Ambootti galuu danda'u kana qofa. Waxabajji 23 bara 1999 balbala yuunivarsiitii Adaamaa duratti bahuuf namni na durseen turre. Suuta baay'annee osoma akkasitti dhaabbannu namichi furdaa gabaabaan haluuz yookaan borciin keessaa Fuxuruq jedhe tokko mooraa yuunivarsiitichaa keessaa gad nutti ba'e. Hojii hojjechuuf as jirtu miti jechuun nu gaafate. Akkuman dursee achi ga'e isaaf deebisuufis namuunan dursine. Madaallii inni na filateen hin beekne garuu namichis jalqabarratti ana filate. Egaan kitaabni kun kan inni barraa'e bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo ta'u gulaalaan kitaaba kanaas immoo Diiramuu Cabsaa jedhama. Gosni kitaabichaas immoo seenaa yeroo ta'u seenaa ofiidha. Seenaan kunis immoo isaan kaan irraati yookaan immoo kitaabota Oromoo bukirra jiran irraati adda kan isa taasisu seenaa mataa isaadha. Amma fakkeenyaaf jireenya mataa isaa iddoo kanaatti jalqabii point A irraati jalqabii amma point Z'tti bu'aa bahii isa mudatan jireenya keessatti maal akka isa mudatan mudannoowwan garaagaraa walumatti qabeetu kitaaba tokko keessattidha kan inni puut godhee jiru. Egaan gara barreessaa kitaaba Balaay Aqnaawutti haa deebinuti. Barreessaan kitaaba Balaay Aqnaaw kan inni dhalate fulbaana 7 bara 1989 akka Itoophiyaatti yeroo ta'u bakki dhaloota isaas immoo naannoo Oromiyaa magaalaa Amboo bakka xiqqoo Godoraa jedhamtee beekamtuttidha. Egaan fuula jalqabaa kitaabichaa irraatii waan dubbisee baay'ee jaalladhe tokkoon isiniif eera. Wayitan kitaaba kana kata'u seenaa raajii ta'e isinitti himuuf miti garuu seenaa kiyya isa raajii itti argin isinitti himaafanii sababni kiyya guddaan waanan beekuun jalqabuuf jedheetanii. Inni biraan immoo seenaan ani keessa darbe namoota qormaata wal fakkaataa keessa jiraniif hamilee ni ta'a jedhee yaada. Yoo xiqqaate gufuu ani gufadhe hin gufattan. Tarii yoo gufattanis seenaa kiyya keessaa karaa ittiin darban tokko ni argitu jechuudha. Jedhee isiniif katabee jira garuu baay'ee dhagaa kan inni barreessee jiru. Ani baay'ee pointiidha like pointfulidha akkasiin dubbistan baay'ee wanta isin dhibudha jedhee waan yaadeefidha kanan laayinii isaas jalqabaa kanan isiniif dubbise. Kunigaa front line kitaabicha irraatiidha kanan fudhadhe garuu gara barreessaa kitaabichaatti haa deebinu waa'ee isaa wanta xumurre hedduu qabnaati. Egaan barreessaan kitaaba Balaay Aqnaaw digrii isaa jalqabaa kan inni hojjete English Language and Literature-dhaan Dabra Birhaan University irraatiidha kan inni eebbifamee ba'e. Master's isaa immoo kan inni xumure International Communication-dhaan Communication University of China irraatiidha. Egaan barreessaan kitaaba Balaay Aqnaaw gama kariiriitiin yookaan immoo hojiiwwan inni dalagee jireenya isaa keessatti just hojiiwwan yookaan accomplishmentii inni qabu sort out gochuudhaaf asirratti it's too much kanaafiyyuu barreeffamaan iddoo kana isiniif kaa'eera garuu immoo ammarratti currently kan inni hojjechaa jiru isiniifan hima. Deputy Director General ta'eetu Ethiopian Diaspora Service keessadha kan inni hojjetu. Egaa kana isinitti himaa jiru afaan Ingiliffaadhaanidha afaan Oromiffaadhaan translate gochuu hin dandeenye. Egaan barreessaan kitaaba Balaay Aqnaaw kitaaba barreessuurra darbee immoo aartii Oromoo keessatti maal shoora taphateera isa jedhuun immoo isiniif hima. Muuziqaa yookiin immoo weelloowwan garaagaraa ni hojjeta. Weelloowwan garaagaraa kan aartistoota gurguddoo kanneen akka Jaamboo Juutiidhaaf akka hojjeteeru naaf himeera. Kana malees immoo barreeffamoota garaagaraa autobiography isa jennu seenaawwan garaagaraa afaan Oromoo, Ingiliffaa fi Amaariffaan barreessee maxxanseera. Kana malees immoo Oromiyaa Broadcasting Network irratti joornaalistii ta'e yookaan immoo gaazexeessaa ta'e ni hojjetaa jechuudha. Egaan erga dhaggeeffattanii booda immoo deemtanii dhaggeeffachuudhaaf waan xiqqoo si jajjarsanitti fakkaata isiniin gadhiisa. YouTube channelii keenya subscribe godhaa namoonni haaraa taatanii yaada keessan immoo koomentii irratti nu barreessaa like gochuudhaan immoo viidiyoo kana nu jajjabeessaa. Egaan torbee dhufu viidiyoo biraadhaan kitaaba biraadhaan haga walitti deebinutti torbee gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.